Haaya akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii hunda keessanuu nageenya koo bakka jirutti hunda keessanuu isin haa ga'u isin jedha. Haaraan tana appilikeeshinii bareeda isaa tokko isiniif qabadhee dhufe. Appilikeeshiniin kun baay'ee namatti tola. Baay'ee gargaarsa cimaaf namaaf ta'a waan ta'eef hundi keessanuu akka itti fayyadamtan abdii qaba. Aappiin kunillee maaliif fayyada yoo jettan firii intarneetii jechuudha. Firii intarneetii baay'ee tokko namatti tola. Itti fayyadameen argee amma sababa dhibee koronaan kun dhufeef guyyaa 15 akka manaan baane waan jedhamneef kunoo mana taa'aa jira. Sababa sanii waayifaan waan nurraa badeef saayidni kiyya appilikeeshinii kanatti akka fayyadamuu fi akka gaarii ta'ee naaf ergee ture. Appilikeeshinii gizee ilaalullee baay'ee tokko bareeda. Andammoo waan argadheef namni hiyyatti hin arganne waan jiruuf warri daataa fayyadamtan keessattuu baay'ee tokko isin fayyada, baay'ee tokko bareeda. Yoo itti fayyadamtan baay'ee bareeda. Appilikeeshiniin kunillee asuma keessa jira. Appilikeeshinii kana asuma keessa kunoo kana yoo barbaaddanitti barreeffatan Sky VPN kan jedhu kana baay'ee tokko bareeda appilikeeshinii jechuudha. Firii intarneetii jechuudha. Warri waayifaa qabdanillee gizee ala baatanii nam tokko tokko tasnaanna'uuf fudhaaf ba'a. Bakka seentii jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola itti fayyadamuu illee dandeettan. Intarneetiin kun inni muru garuu xiqqoo daqiiqaa 10 keessaa baha. Fiisaati baha itti deebistanii jechuudha. Intarneetiin kun baay'ee bareeda. Amma kan itti fayyadamaa jiru kun kan manaa banaa jiru kun isa baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Kanumaafuu amma appilikeeshinii kana egaa argitan booda waan gadi buusee jiruuf kunoo as keessaa qabaa jechuudha. Skype VPN kan jedhu kana gara gadii kanatti isinitti mul'ata jedha illee yaada isa kana amma connectii ta'ee jira jechuun waan bandhee itti fayyadamaa amma jiruuf jechuudha. Amma gizee isin garsiisu Play Store keessa akkanatti waan jiruuf dirqama banachuu qaba. Amma waan maraanaa banaa jechuudha. Kun VPN kana amma kun amma beeksisa amma hin cufa jechuudha isa dhiifama beeksisa kana keessaaf duubatti baha. Amma jechuudha amma cufamee jira jechuudha. Cufatee jira jechuudha. Waniin appilikeeshinii cufee jira, connect cufee jira. Amma jechuudha naaf hin banu jechuudha. Amma naaf hin banu intarneetiin kun jechuudha. Error jedha naaf hin banu. Kanumaafuu amma gizee deemee banu ilaalaa wajjin. Amma dirqama keessa seenee connect godhuu qaba. Amma as keessa seenee maal qabda? Connect jedhee jira. On jedhee jira. Banamee jira jechuudha. Amma banamee jira. Maallaqa tokkoon alatti waan tokkoon alatti jechuudha. Namaaf hojjeta baay'ee tokko bareeda. Intarneet illee baay'ee mummuru baay'ee tokko bareedaadha. Baay'ee tokko namatti tola. Baay'ee tokko kunuun argitanii baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Yoo itti fayyadamtan baay'ee gaariidha. 4G2 kunoo kanarratti namni bannee ilaallu 4G2. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota koo isin yaadeera wallahi 4G jechaa jirti. Mee kanarratti bannee ilaallus jechuudha. Dhugaa intarneetiin kun baay'ee bareeda. Yaadni kun dalaydee jirti nyaata maalii kana dalaydee foon bareeda isaa dalaydee akkanatti itti ilaaluu dandeettanii. Intarneetiin kana birrii maleedha. Namni feesbuuka foozii kana illee haaraa taatan bilis namni baay'een beekanii sabskiraayib godhaa fi nullee baay'ee tokko akkatti gammadan abdii qaba jedhee yaada. Appilikeeshiniin kun baay'ee bareeda. Daqiiqaa 10 ba'a. Yoo itti fayyadamtan baay'ee gaariidha. Baay'ee tokko namatti tola. Anamma jechuun isumatti fayyadama. 24 ta'u asuma online irra oola jechuudha appilikeeshinii kanaan. Appilikeeshiniin kun gizee banamu. Asirratti gubbaratti 3G bakka jedhamu kana yoo argitan taate 3G jedhu kana achi sanitti VPN jedha. VPN kun jechuudha. Achirratti connect ta'ee jira jechuudha. Akka daataan gizee tokko ol bahuu jechuudha. Kanumaafuu akka itti fayyadamtan abdii qaba. Appilikeeshinii babbareedaa akka biraallee qabadhee isinii dhufa. Firikoolii baay'ee tokko na bira jira.
kanumaafuu yeroo biraa baay'inaan isinii tolche isiniif hima kanumaafuu warri yaada qabdan yaada keessan ergaa nuuf barreessaa warri isinii tole laayik nuuf godhaa isiniin jedha hundi keessanuu galatooma isin jedha akkasiin tole abdii qaba kan birallee isiniif fidee dhufaa nagaa naaf turaa isin jedha hundi keessanuu ijoollee keenya isin jaaladhaa isin jedha ciao guyyaa gaarii warri ደግሞ ፌስቡክ ዩቲዩብ ያፋራ ታተን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ነው ጎዳ ሲንጀዳ ሁንዲ ኪሰኑ ገልቶ ማስኒኝ